Sado, sagale. Tuksine undike ajeedhaaf qeerroo fi qarree ajee waliin waleegamaniif uummatoota qeerroowwan dhiigni isaanii akka shaayii tarcaaluuf akkasumas uummanni hafee nagaa akka argatuuf hundi keenya bakka teenyee kaanee daqiiqaa tokkoof kadhannaa sammuu godhu jedhama. Galatuma. Abbootiin amantaa keessummoon riboonni ajee qeerroo fi qarree daa'imman gadda keessan karaa adda addaa ibsuun cinaa dhaabbattan hundi guyyaa har'aa akkan isin jidduutti argamuuf karaa fi bidiruunaaf ta'ee abbaa warraa koo fi abbaa ijoollee koo goota jaalalaa amanamaa qulqulluu fakkeessuu fi fakkaachuu hin dandeenye abbaa dhugaa amalaa fi yaadaan gargar taanus kaayyoon tokko nu godhee goota ija barbadaa Hacaaluu Hundeessaatiin baga wal arginee baga nagaan dhuftan galatoomaa. Ka'umsi koo fi ga'umsi koo Waaqa gaditti hajee yoo ta'u, kana jidduutti qaamaan akkan biyya kana dhufuuf gahee guddaa kan qaban Dr. Awwal Obbo Nasruu. मैं अब सांदा के इफना का हमने डेट तो देव जोन डूब Ka'umsi koo fi ga'umsi koo Waaqa gaditti hajee yoo ta'u, kana jidduutti qaamaan akka biyya kana dhufuuf gahee guddaa kan qaban Dr. Awwal yoo ta'an isaan waliin dura ta'aa hawaasa Oromoo Neezerlaand Obbo Nasruu, Obbo Abdoo, Bruunoo, Daayireektara Fiilmii Qacee warri kaanis galatoomaa jedhaa isinis maaf galateeffadhaa. Hawaasni qaamaan akkasumas yaadaan simannaa naaf gootan maqaa keetiin ammas galatoomaa jiraadhaan sinii. Hajee koo har'a bakka jiru osoo ani sitti hin himin beekta. Uummata si jaalatuu fi si mararfatu jidduun jira. Hajee koo ati qaamaan nu jidduudhaa dhabamtullee yaadaa fi qalbii nu keessa jirta ni jiraattas. Ati odaa keenya bifaan amalaan yaadaan gargar taanullee maqaa keetiin tokko taaneerra. Hin taane? walirraa fagaannee kunoo dugdaaf garaa taane natti dhiistee deemtaa tisoo seenaa garaan baane dhugaan kees dhokateera ukkaamsaan ukkaamamee
Acee koo sistabee dhugaatee jira. Yoon kana siin jedhu amma namoota dhugaa kee irra ciisanii hirriba dhaban qofadha. Acee koo ati jireenya kee ishii xiqqoo kana keessatti seeta. Nutis waan ati hojjettu Faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa karoora waggaa 5 baase keessaa Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa karoora waggaa 5 baase keessaa yaadannoo waggaa 2ffaa Acee irratti badhaasa Haacaaluu Hundeessaatiin tokko jedhee jalqabee hojii lammaffaa rakkoon adda addaa bakka garaagaraa jiraatullee uummata dhufee jalqabee bishaan baasuuf godina Booranaa keessatti qarshii miliyoona 16 waliin hojii jalqabee jira. Hojii guddaan bishaan gahee kanaa uummanni akka itti fayyadamu gochuuf isin yoo nu cinaa dhaabbattanii fi akkuma Aceen jedhee jirtu jedhee jirra jettanii nutis hojiiwwan jalqabnee fi jalqabuu deemnu midhiin walqabattee ragateeti akkuma Aceen jedhee walii wajjin taanee akka milkoofnu abdii guddaan isinirraa qaba. Mul'ataa fi kaayyoo Faawundeeshinii Acee galmaan ga'uuf uummanni Aceen isin jaalatan beekumsaan humnaan qabeenyaan waanta keessaniin akka nu cinaa dhaabbattan maqaa Faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaatiin isin gaafachaa bu'aa gumaacha keessanii piroojeektiin bishaan kanaa yoo xumuramu karaa Faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaatiin seenaa dhalootaaf gara hojjetanii amantanii fi yaadan akkasumas Proyekti anu akka proyekti anu akka dabalu abdii guddaa isin qaba. Acee yoo kun sagalee yaaliitii tokko lama sadii kun sagalee yaaliitii tokko lama sadii check mic tokko kun sagalee yaaliitii tokko lama sadii okay kun sagalee yaaliitii tokko lama sadii
adaraa dhiigaa fi lafee Acee qeerroowwan qarreewwanii fi gootota nurraa wareegamanii hundaan tokkummaa keenya haa jabeeffannuun isinii jedha. Irraan isinii deebi'a. Har'a kan asitti wal geenye maqaa adaraa dhiigaa fi lafee Acee qeerroowwan qarreewwanii fi gootota nurraa wareegamanii hundi keenya tokkummaa keenya haa jabeeffannuun jedhaa galatoomaa. Aceen hawwiin isaa inni guddaan maaliin haa deebistuuf? Tokkummaa. Aceen hawwiin isaa inni guddaan Oromoon tokko ta'ee arguudha. Hawwii isaa Oromoon hundi wal dhaggeeffatee waliif obsee wal bira dhaabbadhaa waliin hojjetaa jedha. Gaafa wal bira dhaabamtan soofuu kaane wal bira jiraatan waliin yaadan walii galtan tokkummaa wal bira dhaabbatan. Yoos wal bira bareeda. Kaayyoo Acees galmaan deema. Warroonni kaayyoon faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa akka galma gahuuf yaadaan hojiin beekumsaan waan hundaan cinaa dhaabbatan gara fuulduraas dhaabbachuuf karoorfatan hundi keessan maqaa faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaatiin galatoomaa jedha. Dookumentaarii Acee kun akka xumuramee uummata bira gahuuf aarsaa guddaa gootan doktaraawwanii fi gareewwan isaanii hundi galatoomaa ulfaadhaan jedha. Namoonni sagantaa har'aa kanaa haala bareedaa kan qopheessitan amma sirra deebi'ee maqaa Aceetiin galatoomaa ulfaadhaan jedha. Dhugaan Acee akka nuuf bahu dhiigni uummataa akka bishaanii lolee akka nu dhaabbatu amantii qabdaniin waaqeffadhaa. Dhugaan ilma waaqaatiin galatoomaa. Dhugaanatti sirbaatee tokkummaa jedhus affeeraa jechuudha. Ya, baik. Kebacaran amalnya sampai ke mungkin kita kebacaran. Memang Eka menuliskan ini sifat kumpulan ini ada no Haacaaluu Hundeessaa wajib wal sini curang. Di sini sebab kita di kanan ini kau ini syah.
Jalal.